Duuteenyaa jalqabaatiin. Hawwiin ulaa galaanaa Itoophiyaa aggaammii walabummaa kootirratti dhufe waan ta'eef Itoophiyaa dura dhaabbachuuf qophiidha jechuun Eertiraa waraanaafillee qophii ta'uu ibsite. Eertiraan kana kan dubbatte wayita muddamni biyyoota lamaanii hammaatee jirutti ture. Qophii waraanaa Eertiraa ifa ta'e bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin magaalaa Shaggar keessatti hawaasa Oromoo Somaaleen buqqaafte irraa manni fudhatamaa jiru jedhame. Ajaja mana murtii hin fudhadhu jechuudhaan heera biyyattiitiif kabaja akka hin qabne kan ibsan kantiibaa magaalaa Shaggar Tashoomaa Addunyaa ammaas ummata alatti baasaa jiru jedhameera. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin aarri voolkaanoo Itoophiyaa irraa madde Indiyaa gadhiisee gara Chaayinaatti dabruu Indiyaa mirkaneessite. Gama biraatiin voolkaanoo Itoophiyaa kana hordofee biyyoota Arabaatti roobni asiidii xiqqaan roobuu akka danda'u raagamee ummanni ammallee of eeguu qaba jedhame. Voolkaanoo Itoophiyaa irraa dhahee fi aara isaa addunyaa jeequu itti fufe gabaasa dhimma kanarratti qopheessine haarawaa isin biraan geenya. Oduu teenya xumuraatiin immoo baqattoonni naannoo Somaalee jiran baay'inaan Somaaliyaa irraa ta'uun isaanii adeemsa baqattoota hawaasatti makuu akka saffisiisu himame. Dhimma baqattoota kanaan wal qabatee gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin hawwiin ulaa galaanaa Itoophiyaa aggaammii walabummaa kootirratti dhufe waan ta'eef Itoophiyaa dura dhaabbachuudhaaf qophiidha jechuun Eertiraa waraanaafillee qophii ta'uu ibsite. Mootummaan Eertiraa hawwii ulaa galaanaa argachuuf Itoophiyaan irra deddeebi'iin kaaftu gocha walabummaa biyyattii irratti aggaamamuudha jechuun cimsee akka dura dhaabbachuudhaaf jiru beeksiseera. Itoophiyaan gaaffii kana karaa nagaatiin akka milkeessitu deddeebi'iin hubachiiftus xiinxaltoonni garuu haalichi walitti bu'iinsa yookaan waraana qajeeluu malaa jechuun yaaddawaniiru. Ministeerri dhimma alaa Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal ibsa bal'aa mata dureen isaa Eertiraa Yielding Defending Sovereignty Against Ethiopian Recycled Ambition jedhu jalatti sadaasa 23 2025 baaseen Itoophiyaan fedhii ulaa galaana diimaa argachuudhaaf qabdu tooftaa dippiloomaasii haarawaatiin itti jirtu walabummaa Eertiraa kan sarbuudha jechuun Eertiraan ulaa galaana isheetii fi tokkummaa daangaa ishee akka eeggattu hubachiisan. Aangoonni Itoophiyaa seeraa fi waliigalteewwan hariiroo biyyoonni ollaa ittiin bulan dagataniiru kan jedhan Yemaanee Gabra Masqal ulaa galaanaatti ba'uu argannaatiin bocaa fi daangaa biyya walabaa suuta jijjiiruudhaaf yaalu jechuun himataniiru. Ibsi kun Itoophiyaan duula ulaa galaanaa walabaa argachuu jedhuun fedhii ji'oopolitikaa jiru keessatti akka dirqama ta'etti fakkeessaa jirtu jechuunis qeeqama. Ministeerri odeeffannoo biyyattii Itoophiyaan tokkummaa daangaa Eertiraa sarbuudhaaf jecha ajandaa gaaffii Affaar ni fayyadamti jechuun balaaleffateera. Eenyummaa Affaar daangaa gamaa fi gamanaarra jiran kaayyoo siyaasaatiif fayyadamuun uummata meeshaa ji'oopolitikaa taasisuudha jedha. Hawaasni Affaar Eertiraan taphattoota cheezii galaanaatii miti yookaan ammoo hariiroon sabaa kabaja daangaa idil addunyaa hin laaffisuu jedha ibsichi. Waggoota lamaan dabran keessa ministeeronni, ajajoonni waraanaa, ambasaadaronni fi namoonni siyaasaa adda addaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad irraa eegaluun abbummaa buufata doonii kana ilaalchisee ibsa adda addaa walirraa hin cinne kennanii turan. Eertiraan yeroo walabummaa argatte to'annoo buufata doonii irratti dogoggora raawwatte jechuun ammas dhimmi galaana diimaa ka'uu qaba jechuun falmaa jirti. Ibsi kun fedhiin Itoophiyaa itti fayyadamarraa gara abbummaatti inumaatuu abbummaarra dabree gara humna nageenyaa irraa qabaachuutti guddachaa deemuu argaa jirra jedha ministeerri odeeffannoo Eertiraa. Ibsi Eertiraa kun seerri idil addunyaa biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne akka buufata doonii biyyoota ollaarraa akka argatan akka hayyamu yaadachiisuun kun garuu marii fi waliigaltee biyyoota lamaan jidduutti taasifamuun hojiirra kan oolu ta'aa jedhama. Haa ta'u malee mirgoonni kunneen ulaa galaanaa biyya walabaa biraarraa abbummaa qabaachuu yookaan dhaabbataan to'achuu akka hin taane ibsama. Qajeeltoowwan walabummaa daangaa kabajuu mariif kan dhiyaatan miti kan jedhe ibsichi qajeeltoowwan kunneen akka hin taanetti fudhachuu fi jallisuudhaaf yaaliin godhamu kamiyyuu kallattiidhaan tokkummaa daangaa
cabsuu ta'aa jetteetti Eertiraan. Torbaan muraasa dura ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximooxiyoos gama isaaniitiin sarbama Eertiraan tokkummaa daangaaf walabummaa Itoophiyaa irratti raawwattu jedhan ilaalchisee ejjannoo mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhachuurraa of qusachuu filateef yeroo hunda akka itti hin fufneef kan daangaa hin qabne godhamee fudhatamuu akka hin qabaanne ibsanii turan jechuun walumaa galatti Eertiraan walabummaa Itoophiyaa sarbitee Itoophiyaan ammoo dhimmicha amma dura obsitus amma booda obsuu hin dandeessu Eertiraa irratti tarkaanfii fudhachuu ni dandeenya jechuun akeekan Geediyoon Ximooxiyoos. Itoophiyaan fottaquu Eertiraatiin duraa fi booda sababii qabeenya buufata Asab irratti baaste olaanaatiin dhimmi Asab dhimma ijoo mootummaa federaalaatiin dursi kennamuuf akka ta'e ibsan. Walumaa galatti kaayyoon mootummaa Asab deebisuu akka ta'e cichanii ibsaniiru. Ka'umsi waldhibdee bara dheeraa Eertiraa fi Itoophiyaa kan waldhibdee daangaa yookaan fedhii ulaa galaanaa irra darbu ta'uu ibsuu isaanii haasaa guutuu marsariitii ministeera dhimma alaa Itoophiyaa maxxanse ni mirkaneessa. Dhimmoota akka ka'umsa walitti bu'insaatti kaafaman keessaa tokko jiddu seentummaa mootummaan Eertiraa dhimmoota keessoo Itoophiyaa irratti raawwatus jedhameera. Mootummaan Eertiraa dhimmoota siyaasaa keessoo Itoophiyaa irratti ejjennoo qabachuu yaada dhiyeessuuf dammaqinaan hirmaachuu dabalatee akka waan mirga qabuutti itti dhaga'ama jechuun mormii isaanii akka agarsiiftuutti deeggaraniiru. Haa ta'u malee dubbi himaan mootummaa Eertiraa obbo Yamaanee Gabra Masqal himannaa Dr. Geediyoon Ximooxiyoos mormanii turan. Oduu biraatiin magaalaa Shaggar keessatti hawaasa Oromoo Somaaleen buqqaafte irraa manni fudhatamaa jiru jedhame. Ajaja mana murtii hin fudhadhu jechuun heera biyyattiitiif kabaja akka hin qabne kan ibsan kantiibaan magaalaa Shaggar Tashooma Addunyaa namni jedhamu ammaas uummata alatti baasaa jiru jedhame. Waggaa 8 dura wayyaanee waliin ta'uun uummata ajjeesanii naannoo Somaaleerraa kan buqqaasaa turan OPDO'n ammaas mana uummata buqqeessanaaf kenname humnaan irraa fudhachuun alatti gadi yaasaa akka jiran gabaasni achii bahe ni agarsiisa. Haaluma kanaan magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Koyyee Facceetti dabballoonni mootummaa hawaasa naannoo Somaaleetii kanaan dura buqqaafaman naannoo Koyyee Faccee kanneen qubsiifaman irraa mana fudhataa akka jiran ibsameera. Dhimma kanarratti hawaasa bakka sanaa buqqaafame dubbisuun gabaasa kan hojjete Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork mana kanaan dura mootummaan uummataaf kenne dabballoonni kun irraa fudhatanii hawaasa kana guutummaatti alatti gadi yaasaniiru jedha. Jiraattonni bakka sanarraa miidiyaa kanaaf yaada kennan dabballoonni mootummaa humnaan meeshaa keenya gadi guuranii haala hamtuu keessatti nu gadi baasaa jiru jechuun himatan. Mootummaan naannoo Oromiyaa gocha dabballoota kanneenii akka dhaabsisuus gaafataniiru.